Warra YouTube channel banattanii gad isinii hin dhiifamin. Gadi dhiifamu jechuun gara mallaqa monetization waan jedhamu gara mallaqa lakkaa'utti hin jijjiiramin. Akkasuma warra haaraa banachuu barbaadan ulaagaalee 2-3 wal dura duubaan isiniif hin qooda jechuudha. Waan ofii keessa as dabre. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana namoonni hedduun ijoolleen teenya warri afaan kana dubbatan warri viidiyoo keessan haa ta'u miidiyaalee garaagaraa warri banattanii jirtan haa ta'u namni hedduun gara YouTube'itti hirmaataa jira jechuudha. Haa ta'u ulaagaan isaa yeroo duraa kana nama hundaayyuu jechuudha. Anarraayyuu jalqabee namni hundinuu fatana adda addaa keessa dabra jechuudha. Isa kanaan isinii qoodarra namoonni hedduunis kana gaafatan sanii viidiyoon kalee dalage keessatti jechuudha. YouTube bara 2020 guyyaa kaleessaa akka gadhiise YouTube bara 2020 karaa laafaa ta'een Itoophiyaa fi biyya alaa keessatti illee ka jedhu kana baay'ee murteessaadha. Warri banachuu barbaadan viidiyoo kana laalaa. Viidiyoo kana keessatti namoonni hedduun fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti hin danda'amu jedhee warreen biyya alaatti faanaaf banaa warra jedhu faatu jira. Waan akkasii faatu jira jechuudha. Suni sirrii miti. Itoophiyaa keessa ni jira. Fakkeenyaaf saahiboonni kiyya hedduudha warri Itoophiyaa keessatti dalaguutti jiran jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen Habashaa warri biyya keessa taa'anii dalaguutti jiran hedduudha jechuudha. Kanaafuu akkaataa itti dalaydan jalqaba ka sirreeffattan biyya gartee kaantarii jedhu san qofa biyya akkaataa amma asirratti agarsiise viidiyoo kana dhumarratti agarsiisee jira akkasitti qofa sirreeffattan warri biyya keessa jirtan. Tole ayyee warri ammoo fakkeenyaa fi YouTube channel keessan banattanii dalaguutti jirtan akkasuma kagad isiniin dhiifamin jechuudha. Akkasuma warroonni haaraa banachuu barbaadan illee ulaagaan inni qabu maali warri beeku barbaadan mee as keessatti haga tokko isiniif hin qooda. Keessattuu warroonni banattanii gad isinii hin dhiifamin yookiin ammoo maagannaa dhiifamuu didee amma fakkeenyaaf komantii keessan viidiyoo amma ka YouTube kana jalatti jechuudha. YouTube dalaguutti jira yeroo dheeraa dalaguutti jira hedduunaaf laalamee jira subscribe illee hedduun qabaa gadinaan dhiifamne komantii jedhu hedduutu jira jechuudha. Sanirraayin viidiyoo kana waraabuudhaaf dirqame mee jalqaba irratti fakkeenyaaf ulaagaa guutuu fi guutuu dhaba namni hedduu laaluu fi subscribe keessan guutuu fi guutuu dhaba isin agarsiisa. Yoo maal ta'e guutee jira ka jedhu namoonni hedduun waan kana tarii beekuu dhabuu dandeessan. Isa kana argachuudhaaf baay'ee laafaadha. Google Chrome irra seentan. Yoo kompiitara fayyadamtanis yoo moobaayila fayyadamtanis browser irra seentan akka isin hin dhibne dirqama keessanii yoo fakkeenyaaf YouTube dalaguutti jiraattan ulaagaalee kanneen beekuun dirqama keessanii jechuudha. Yeroo hunda namaan naalaalii irra jechuudha. Google Chrome kunillee hin ta'a, internet ka jedhu kunis hin ta'a, Firefox ka jedhu sin ta'a, Opera Mini illee ni ta'a jechuudha. Garuu kana hundarra kan isiniif laafu ana akka kiyyatti kanaan itti fayyadamu yeroo dheeraa Google Chrome kana Firefox illee akkuma kanaati yoo qabaattan. Ayyaan Google Chrome irra seenaa isin agarsiisa. Wanni an amma isin agarsiisuu deemu warra YouTube channel banattanii ulaagaa naaf guute moo hin guunne maaliif gannaa dhiifamuu dhabee warra jettanidha. Lammaffaa warra naaf guutee jira akkamitti akka gannaa dhiifamu godhaa warra jettan. Lameen kanaan isin agarsiisa. Hayyee isa kana argachuudhaaf asirratti akkuma kalee isin agarsiisee www.youtube jettanii katabdan .com jettanii haala kanaan katabdanii jechuudha. Yoo jalqaba gara kana dhuftan yookiin ammoo yoo YouTube keessa jiraate YouTube irra gattuu hidhan san booda search gootanii jechuudha. Networking kiyya garuu laafaadha naaf obsaa. Haala kanaan websaayitii Google Chrome keessaan gara YouTube channelitti isin geessaa jechuudha. Qalbiidhaan na hordofa. San booda sarara tuttuqaa gara harka mirgaatiin jirtu tanarratti tuutan. Namoota garii kan galleeffitu jira. Homaan barsiisu kan irra deebanii warra gaafatantu jira. Jala kanarra gabbuutanii desktop site ka jedhutu jira. Tartiiba kanaan deemtan. Tartiibni biraan jiru. Silkiin tiyya akkanaan qabdu akkan jenne hundinuu ni qabdi. Akkanatti haala kanaan asiisinii dhufaa jechuudha. Egaa inni haala kanaan asiisinii dhufee bakka fotoon keessan jiru yoo fotoo irraa qabaattan bakka fotoon keessan jiru yoo fotoon qabaannillee maqaa YouTube keessan irraa ka'u qubeen bakka jirtu kanarratti tuutan. Erga achirratti tuuxanii jala kanarra YouTube Studio ka jedhutu jira. YouTube Studio isa kana YouTube Studio ka jedhu kanarratti tuuxan. Amma bakka itti deemaa jiru YouTube channel an banadhe kuni ulaagaan isaa haga gadhiifamuu yookiin ammoo haga gara mallaqaatti jijjiiramu guute moo hin guunne waan jedhu laaluuf yaana. San booda jala kanarra gara harka bitaatiin mallattoo doolaaraa xiqqashoo takkatu jira.
Yaa'u Google Chrome akka kompiitara didiqqeessee fidee as guddisee isin agarsiisa. Kunoo guddatee jira amma ni agartan mallattoo doolaara tanatu jira jechuudha. Dhumarraa ol lammaffaarratti jirti isiin. Kunoo gara harka mirgaatiin jechuudha. Jalarra lammaffaarra jirti. Jalarraa ol lammaffaarra jirti jechuudha. Isii irratti tuyina. Amma kunoo haala kanaan addaan baafachuu dandeessan. Bakki kuni akkanatti isiniif dhufaa jechuudha. Amma eega inni kun haala kanaan isinii dhufee bakka kana akkanatti as guddisee isin agarsiisame. Kunoo akkuma isin agartan kana ulaagaan YouTube baatii 12 keessatti ama takka keessatti jechuudha. Subscribe 1,000 yookiin achi ol. Sa'atii 4,000 yookiin ammoo achi ol. Gaafuma kachi jedhee kumarra dhaabbate. Wanti takkatti asirra isiniimu gaafuma inni 1,000 guute gaafuma kunis 4,000 guute gaafasuma gadi isinii dhiisanii miti ni laalan viidiyoo keessa ni gamaaggaman laalaniiti keessa maaltu jira waan isaa qofa dalagu jira moo waan hamtu dalagu jira fuula dura ulaagaan itti viidiyoon isaan itti nama gadhiisan ka akkami ka jedhu isinii fi waraabasanis viidiyoo itti aanu keessatti garuu amma maali baatii 12 yookiin ama takka keessatti subscribe 1,000 yookiin ammoo sa'atii 4,000 namni siif laaluu qaba ka jedhu asirratti beeksisni xiqqoon tuni jirti jechuudha. Jala kanarra kun akkuma agartan kana amma subscribing 0 jedha asitti. Kana eegatu meeqa 1,000. Gabanaan hoo watch timing sa'atiin namni laaluu qabu 4,000 anammoo gubbaraa 0dha. Amma sa'atiin 4,000 fakkeenyaaf isin amma namni hedduun na laale yookiin ammoo viiwara nama hedduutu na laale kan isin jettan sun yeroo arma dhuftan diqqaa tahee mul'ata. Kagamasitti namni 1,100 faa laaletu yookiin 1,200 laaletu as yeroo dhuftan hagam ta'a 2,300 ta'eeti mul'ataa jechuudha. Asiinis subscribing keessan subscribe normaaluma gamasi mul'atu garuu inni guddaan namarraa dafee achi hin deemne watch time kana jechuudha. Dhuftanii bakka kana laallattan. Hayyee inni itti aanu maalin inni kun yoo maal ta'e yoo akkam ta'e fakkeenyaa fi ulaagaan kun guutee jira bakka kanatti yoo maal agarre akka guutame beeynaa ka jettan isin agarsiisanillee. Kunoo yoo guutee jiraate fakkeenyaa fi warri guutee akkamitti akka gannaa dhiifamuu godha warri jettanis iddoo kana bakkuma amma reefu sanitun yeroo dhuftan haala kanaan isinii dhufa as guddisee isin agarsiisame kunoo akkuma agartan kana subscribing kee fakkeenyaaf kun 500 raayitii irra ta'ee jira guutee jira watch timing 7,700 akka guutee jira raayitii irra godhee jira jala maaltu jira appilay tayyutu jira jechuudha. Appilay tanarratti gattuutan yeroo appilay gootan appilay teessan tana gannaa dhiisaadha fakkeenyaaf amma asirratti yeroo tuuxan gannaa dhiisaa an ulaagaan naa guutamee jira gannaa dhiisaadha warri fakkeenyaaf raayitii akkanatti isiniif godhatee jiraate kana lameen isinii godhatee jiraate asirra yeroo gattuuxan akkaataa itti AdSense banattanitti isin ergaa yeroo gara AdSense dhayxan maqaa keessan maqaa sirriidha kan ID keessan irra jiru kan mattaawaqa keessan irra jiru itti guutan adireesa keessan guutu tartiibumaan isin hin gaafateen adirees line adirees tuun jedheeti achirratti jira YouTube akkasii na biran jiru silanis amma yeroo biraatti qopheessee banee isin agarsiisa adirees line bakka jiraattan bakka isteeta jiraattan posta waan inni ulaagaa inni isin gaafatu sanniin itti guutan sayoo rabbi jedha yeroo biraa step itti aanutti nama YouTube gadhiifachuu barbaadu yoo jiraate ollaa kiyyaa barbaadeetiin isin garsiisachuu sanillee isinii fi waraabaa san itti guuttanii jechuudha. Walumaa galatti isin warra YouTube gaafachuudhaaf kun akkanatti raayitii subscribing full kunillee full ta'uu qaba. Yoo subscribing kun guutuu ta'ee fedhu subscribe 10,000 haa ta'u fedhu 20,000 haa ta'u yoo asiin watch timing kun 4,000 gadi ta'e fudhatama hin qabu jechuudha. Fudhatama qabu hogguu isin hin jedhu isin hafa guyyaan. Yoo ammoo fakkeenyaaf inni kun subscribing kun yookiin 1,000 guutee asiin ammoo kun 3,000 ta'ee amanni itti deebi'e fakkeenyaaf amma May keessa jirra May 20 takka yoo dhufte expired ta'a akka duraa kun asirraa takka jedhee lakkaa expired ta'a hogguu isin hin jedhu ni badachuu miti YouTube san kunitu ka duraan lakkaahe kun expired ta'ee arra takka jedhee asirraa eegala haga yoomiti 22 haga Maytitti jechuudha. Warri fakkeenyaaf gannaa dhiifamuu didee jettan bakka kana seentanii laaluu qabdan jechuudha. Akkaataan itti gadhiifattanis yoo duraan AdSense banamee jiraate appilay qofa gootan appilay gizee isin gootan inni isiniif galmeesseeti guyyaa 4-5 guyyaa 10 haga guyyaa 15 turuu danda'a haga baatii takkaas turuu danda'a baatii 2-3 turuu danda'a biiziidha isaan nama hedduu keessummeessan ulaagaa itti isaan tulaalanii isinii deebisaa jechuudha. Ifaami isiniif
fakkeenyaaf asirratti akkana guutee jira. Asirratti appilay gootan yoo AdSense duraan banamee jiraate ta'e. Eega asirratti isin appilay gootan booda guyyaa 5 gadhiisuu danda'an guyyaa 10 15 baatii 2 baatii 3 ta'uu danda'a jechuudha. San akkaataa isaa miseejii itti isin erganitti. Warri ammoo kana isiniif kan asirratti gattuuxanii asirra gattuuxanii jechuudha. Eega isin asirratti kana gattuuxaniis isinii gadhiifamuu dide yookiin ammoo kun akkanatti jiraatee yookiin ammoo jala kanarratti appilay isinii fiduu dhabe yookiin ammoo appilay gootanii miseejii tokko ka isaan isin ergantu jira isin agarsiisa. Yoo miseejii san isin ergan waan isin gootanii isin hima. Miseejii sanillee isin agarsiisame. Yoo iimeela keessan irratti iimeeliin akkanaa ka isinii dhufu ta'e iimeela keessan irratti miseejiin akkana jiru kun yoo kan isinii dhufu taate fakkeenyaaf viidiyoo takka keessaa edit godhii yookiin ammoo viidiyoo takka keessaa edit godhii yookiin haqi ka jedhu kun isinii ka dhufu ta'e achirratti appilay gootanii bakka amma isin agarsiisan irratti appilay gootanii iimeela keessanii miseejiin akkanaa kan isinii dhufu ta'e maal gootanii yutub keessa seentaniiti viidiyoo keessan ta'uu ittiin amanin ka fedhe haa ta'u guututti keessaa hixan dirqama keessan jechuudha. Kun bara 2020 viidiyoon nama yoo keessa jiraate gonkuma gad isin dhiisan jechuudha. Keessattuu warri ulaagaa guuttanii jirtan tartiiba lameen kana. Asirraa appilay godhachuu yookiin ammoo sa'aatii watch time fi subscribe isin guutu yookiin ammoo viidiyoon nama keessa jiraachuu. Watch time 1000 bira dabre yookiin subscribe 1000 bira dabre yoo gad isin dhiisuu didanii eega appilay gootan miseejii kana isin ergan viidiyoo waan namaa ilaallatu. Viidiyoo kanamaa ka keessa jiru guututti keessaa qabdan. Viidiyoo maan tokkochi yoo keessa jiraatellee isin tursiisan. Gadhiisuun ni malan, gadhiisuudha buleen ni malan nasiiba. Garuu isin tursiisanii jechuudha. Gara maallaqa lakkaa'utti seenuudha isin tursiisanii jechuudha. Viidiyoo biraa kan itti aanu keessatti akkamitti maal dalayna akkamitti dalayna YouTube akkamitti nuu guddata waan applicationonni YouTube indalagan maal faadha wal dura duubaan hunda isaa isiniif maxxansa waan ofii itti fayyadamu waan ofii keessa dabre cufa isaa wal dura duubaan isin agarsiisa. Viidiyoo kiyya like godhuun dagatinaa hanga viidiyoo biraatti wal deebiin nagaan tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.